warri amantan akkas jedha bishaan jireenyaa kan na obaase fayyisaa addunyaadha seenaa koo kan jijjiire fayyisaa addunyaadha jireenya koo kan naa jijjiire fayyisaa addunyaadha dhokadheen ture abdii kutadheen ture namarraa adda ba'een ture namoota tuffatamaniin tuffatameen ture mataa koo gadi qabadheen ture du'a koo eegaan ture garuu fayyisaa addunyaan gara koo dhufee seenaa koo naa jijjiire fayyisaa addunyaan gara koo dhufee namaan walitti nama kee fayyisaa addunyaan gara koo dhufee isan abdii kutadhee ture sana seenaa koo naaf jijjiiree bishaan jireenyaa na obaasee amma qabbana argadheera fayyisaa addunyaatu gaaddisa naaf ta'e fayyisaa addunyaatu jireenya naaf ta'e isatu harka seexanaa keessaa bilisa na baase isatu birmaduu na baase isatu ilma isaa na taasise garban ture garuu ilma isaa na taasise kanaaf beenyaan koo fayyisaa addunyaadha waaqni koo fayyisaa addunyaadha qorichi koo fayyisaa addunyaadha isa ta'uu isaa immoo amaneera beekeera jennee akka ummata Samaariyaa akkaataa kanaan amanuu qabna.